wanni isinii mu barbaanne obboleewwan kiyya mucayyoon gartee waan nu jalaa fuute tuni godina Arsii bahaa Baale Gasgarii Balee Gasgarii walitti dhiyaata. mee koy nama isii beekullee gartee haga ammatti nama lama sadi argadde isaan hundinuu gartee akka wanna kana waliin dhaabbatan na godhan ammoo waan biraatii miti. Waalaikum salaam hundi keessaniitu warroonni gartee waa isin jalaa badee beektanii fi yoo nama jalaa badee akkam akka nama ta'u miirri kamii kana nama dhaga'u beekaa jirtan warri nu gaddaa jirtan ammoo galatooma ulfaadhaa jazaakumullahu khairan inshallah ammoo warri gartee qoosatti fudhattan rabbi isinitti harku isinii galee dhageessanii obboleewwan kiyya ani ammoo dhageeffadha micayyoon Arsii yookaa Baalee taatee fi mikaniin fuudhe intala Oromooti Kadiir sii galee niin rakkadhe kuno madaamiiti yoo liin rakkadheetiin Dubaay irraa na fuute amma durallee argiteertan viidiyoo 500 ilaale viidiyoo peeji kiyyarra gallakkise micayyoon sinis ijoolluma Arsiiti ijoollee Arsii lixaati micoon viidiyoo raabisan micayyoo san ijoollee Arsii lixaati moo ijoollee Arsii baati na fakkaate micayyoo sanis akkuma san haga warri isaanii adaabba Arsii lixaati adaabba irraa haga warri isaanii dhufutti of bira fidee mana kiyya guyyaa lama teesse warri dhufee fuudhe osoo umaana jalaan fuudhin kutte jechuudha. Tuni micayyoon abaaramtuun ammoo birrii takka hin qabdu harka maatitti hin galu Kadiir dallaala naalaali jettee hoggumee qoobsaa ammaddiin obsaa teeknoorra na dawwalchiifte osoo biyyatti hin dhufin maatii kiyyan laalu jettee wallaahi billaahi eerpoortii irraa hin fuudhe dhaqee ani koo ilmaan Oromoo kan rakkatan hundi eerpoortii irraa fuudhaa ture malee dhiiraa fi dhalaa. Sigale amma Adaamaa jirru obboleewwan kiyya kuno Adaamaa dhaabbannee eegaa jirra mee gartee bilbilallee nu waamaniiti kootaa sinigale kootaa isin jalaa hin cufnu wallaahi billaahi jaanii nu kakatanii Adaamaa nu fidanii kuno haala isin agarta bilbila nu jalaa kaasuu didan kuno harka alaal bilbila ila nu jalaa kaasuu diddila ka obboleettii nu jalaa cufatteerti Adaamaa kootaadhaa jaanii nu waamanii bilbila nu jalaa kaasuu didan obboleewwan kiyya argaa isin akkatti micayyoon Arsii bahaa Balee miti Balee walitti dhiyaatan nama isii beeku agarree gaafa nu bira dhuftu maqallee jijjiirrattee Soofiyaa nuun jettee osoo maqaan sii Safiyyaa osoo aanaa seeruu taatee jirtu aanaa Baleeti nuun jettee nutti taphatte jechuudha. Kanagaa nu ilmaan Oromooti anammoo akka intala Oromoo takkatti isii gargaari qarshii takka harkaan qabdu anatu birrii 1000 kenneefi sii galee na jalaan kaasan harkaa laal harkaa na jalaan kaasan sii galee warri gartee maqaa nu balleessite jettan ani Arsii nattuudhan jenne micayyoon Arsiidha Arsii bahaatii naa qabaadha warra isheen beekuu jeeyoon gallakkise wanni isin aarsu hin jiru jechaadha yoo ka isin aarsu taate yoo micayyoon fira keessan taate kunoo bilbila jalaa kaasii waliin dubbadhaa jedhaan hin kaaftu ilaalaal yeroo 20 olitti dawwalle aadaa Finfinnee irraa kaaneetti dhufne obboleewwan kiyya yeroo takka nu waliin haaseeni ittiin qophoofne nuun jedhanii achirraa ammoo nu kakatanii micayyoollee nu dubbiste wallaahi bilbila isin irratti hin cufuu koottaa nuun jettee kayaanee dhufne kunoo argaa laa jara keenya. Kunoo laala daaba warqee riyaala 1000 gaafasii arraan tana 100 oli jara keenya dhuftee irra kadheettee yeroo 3 mana keenya teessee akka warra maatii nagaa qabuun maatiin isiilleen nu dubbise wallaahi maatii kiyyatti hin galuu naan jette kunoo micayyoo tana ragaadha waliin dhufan laal ila argaa laal micayyoon tun ijoollee wallaggaati shiitallee micayyoo kana eelaa fuutee deemte isinii galee qamisii isin qabdu micayyoo tana eelaallee fuute tanatti dawwalte akkaan isaan fuudhu kana goote micayyoo tana isinii galee micayyoon tun ijoollee wallaggaati isinii galee ammaan tana wallaahi summa wallaahi micayyoon san akka fuute wanni ragaan akka nu micayyoo tanatti dallannuuf akka nu micayyoo tanaan hattuu jennuuf waamee gootee turte jechuudha garuu boodarra hattummaan isii itti beeksisee maatilleen qaanfatanii saalfatanii bilbila nu jalaa kaasuu didan jechaadha mee micayyoo waliin dhufte tanarraa Dubaay irraa waliin dhufanii mee micayyoon tun gartee haa dubbattu. Ashama harka fuune ijoollee Oromoo nagaa keessanii Arsii baa maqaan ishee Sufiyaa jedhamu kun gaafa sana xiyyaara keessatti bu'aa deemti haadhan qabu jette garaa laafeetiin Kadiriitti bilbilee kottu nu fuudhiin jedhe ofittiin qabiyan himimmaan ishee laalee jechuudha. Inna gaafa dhuftu isaan ofitti nu qabanii Oromummaa jecha jechuudha. Kaleessa ganama jalqaba qamisii kiyyatu bade. Qamisii kiyya bade naafi jennaan qoosaamatti qabdee dhiiste.
Amma warqii takka turre shaaworii galtee gaafa warqii dirachuudha kaatu warqiin ishee badeeti jira. Dhufni Adaamaa galleeti jira kottaa nuun jetteeti baddeam. Erga kaleessaa silkii cufataniitu nu azzabaa jiru jechuudha. Anallee gidduutti na azzabdeen talli jechuudha. Inna kanaaf iyyuu maqaan ishee Sufiyaadha. Arsii Bahaa Balee jedhamti. Balee miti? Iseen balee miti obboleewwan keenya nutti taphatte malee mucayyoon balee miti. Namni amma isii beeku nutti dhufte poolisitti yoo hin mee hiikoo eessatti himna kunoo asillee Adaamallee dhufnee nu didde. Maqaan ishee Sofiyaa jedhamti. Aanaa Seeruuti. Ganda Jiddaa mee asirratti isinii maxxansee rakkoo laalame. Asirrattu hin garsiisa piroofaayil irratti argisiiseen jira. Isinii galee kana gaa Oromummaan oobani. Naafiin akkaataa itti bade obboleewwan kiyya akkamitti bade warri jettan. Naafiin ijoollee dubaraa mana san dhuftu keessaa shamarran Arsii gaafa argite ofitti qabdi nama kaan caalaa kunoo mucayyoon tuni wallaggaami ragaanaaf baati. Ani yeroo baay'ee ni lolan gandummaa dhiisi arsummaa dhiisi woofeeti Arsiin gaggara agaltu maaltu nu dakala nuti maal nu dakala nuti obboleesso gaggara agaltu maal nu dakala nuti hojii waliin nu fideemi nama Arsiitii fi nama kaan addallaaliniin jedhan of fuutee mana kaan keessa galchitee sanduuqa keessa galchitee fuutee akkana obboleettii isheetti kuno qaama dhiqadheete siinii bunaa keessa keessee biraa shawaarii seente hanganatti jechuudha isiin achuma jira seete nan deema Adaamaan deema maatii kiyya bira jettee fuutee qaallitti geessinee qaceelchine jechaadha siigalee kana gaa siigalee kana warroonni gartee isa yoo wallahi dhaggeeffadhaa obboleewwan kiyya kun hattummaadha madaamiin isheelleen hattummaan ofirraa riite siigalee wallahi madaamiin isheellee hattummaa ofirraa riite maatii isheetiin waliin taatu maatii kiyya biratti hin galu asiin dallaala naasoo qinaan jette siigalee bilbilli isii kunoo cufatanii jiran amma Adaamaan waamanii osoo misaa laaqana nyaatiin kun Adaamaa jira dhufnee jira keenya akkana nu goote jechuudha arraaf ammoo barnoota inshaallah rakkoon qabu kuni barnoota naafiifillee barnoota ta'a ani arraan booda dhaggeeffadhu yoo Arsii fi jinnii fi maarreetti akka na waliin karaa jaarsa jaartummaan deemuu baattee Arsii jinnii jette jaartitti yaamti deemuu dandeessa kunoo amma si himee jiraan bakka hin dhaqqabnu waan akkanaa nuti maarreettee darsa keessa gannuu guurtu. Kanaaf nuuf iyyaafadhaa jedhiin. Kanaaf obboleewwan kiyya namoonni beektan. Namoonni mucayyoo tana beektan kun amma Adaamaan waamanii bilbila nu jalaa kaasuu didan. Bilbilli duraanuu isiin nutti gartee nu bira dhuftee maatii ittiin dubbifte bilbila lama qofa tokko kakaadhi maasiiti. Siigalee? Tokko kakaadhi maasiiti. Lammaffaa irratti ka obboleettii isheeti. Obboleettiin ishee guyyuma kaleessuma na biraa deemtee kaleessuma Saawudii deemte naan jette subhaanallah. Mee namni goflaa qaba ka Saawudii guyyaa tokko deemu. Lammaffaa amma ganama kana hirribaa kaanii kootaa isin jalaan cufannu naan jedhan jechuudha. Mee dhageessanii? Ammaan tana ammoo gaafaas dhufu bilbila nu jalaa kaasuu didde. Subhaanallah. Innaan illaahi. Garuu ammoo ilmi namaa dhaggeeffadhu. An kanaanis jedhee siigalee an kanaanis jedhee nama gargaaruu hin dhiisu. Waan fedhee taa malee. Oromoon Harargee qofaami Arsii qofaami Oromoon miliyoona 60 yookaan Jimma qofaami yookaan Wallagga qofaami miti. Ilmaan Oromoo hangaan danda'u niin gargaara. Haa ta'u ammoo dhageeffadha warroonni maaf mana kee ofitti fiddeettan mana kiyya oon ofitti finne intal Oromooti. Manni kiyya maali namni abbaan qabeenyaa ka viillaa keessa galuu saba ofirraa kophaa kaayyata. Siigalee kan jechuudha. Kanaaf warroonni gartee maqaa nu nyaatteettan ka isii jalaa bade garaa isin hin nyaanne. Namni tokko gaafa bade mucayyoo akkanaa dhalootuu iddoo akkanaa nu barbaada jechuun nama hin beekne nama maqaa nama balleessuudha. Mee akkam jechuudha. Mucayyoon tuni maqaa nutti jijjiirratti tokkoffaa. Laal dhageessanii? Tokkoffaa maqaa nu jijjiirratti. Ka maqaan isii Safiyyaa Soofiyaa nuun jetti. Ka gandi isii aanaa seeruu aanaa balee nuun jetti. Arsii Bahaa aanaa balee. Dhugaadha balee ni jirti. Baalii osoo hin taane baleedha. Amma kun ofii deeskan. Oggumee qarratti dawwalaa irra kun ola bilbila. Kunoo kunis ka isaaniiti la. Ka obboleettii isheeti. Inumaa kan afaanii kaasaniyyuu. Eewu laal. Argaa jira keenya.
argitan ila bilbila namaa karaa barraa fuutee ittiin nutti hin dawwalti ammoo ana birrii kuma ge Allahu akbar yaa boo ilmi namaa edaa subhanallah sigale laal amma adaamaa koota ittee finfinne irraa kaaftee nu fidde adaamaa ittiin nu fiddee kun asin nu salphifte jira keenya arga adaamaa eegu jirra beete adaamaa raammaan qabadhee dhufee jechuudha eew hin kaasan jechuudha kanagaa kuno ishi irraa kafalaamee warri maqaa keessan jaalattan san ijoolleen arsii ila maqaa jaalattaniimi ila irraa kafalaaree kuno hattuu teessan irraa kafala hay hattuu teessan irraa kafala ijoolleen arsii na alkusummak maal fidda koy hay maqaa nu nyaatte yetta maqaa rabbi si haa nyaatu maqaa maal si nyaata hay hattuu kami barbaanno koy feetu toorraa haa jiyaataatu feetu arargaataatu osoo micayyoo wallaggaatu fuutes micayyoo dhalattu wallaggaa ana akkanaa jedheen barbaada saniin ala akkaataan itti barbaadu hin jiru jechaadha hay maal jechuudha kun maqaa na balleessitee maqaa kee rabbi si haa balleessu inshaallah biiznillah duraa baddee jirta na alafu kos ummak Kamisi uffatun qabne kadiriitu birrii kuma tokko kenne wallahi birrii kuma kenne biitiin kaisiin irraa akkana nama biran na salphifte kana soddaa jetti sodaa rabbi sitti haa buusu intala haadha sale soddaa naan jetti sodaa rabbi leebaan tuni soddaa naan jetti sodaa rabbi sitti haa buusu soddaa haadha keetii sali iga jazbaa haadha rawtan namni qarshi kuma kenneefi wallahi akka obboleetitti isin gaafadhu kunoo maatiin kee dhufee si haa fudhatu jeeni akka obboleessitti ilaalee birrii kuma harkatti kenneef namni kanaa jira taaskiin koo bar yoo qabattees fuutee bakka inni barbaadee si buusee si biraa lixaabar ammana kiyya si fideetiin xurii kee sirraa dhiisisee sii galee qarshi kuma harkatti ta'e hisaaba malee sii kennee taaskiitii yoosoo sin gaafatin qaallitti irra si kaa'ee sii galee qarshii takkanaan kan inni obboleewwan kiyya isinii galee qaallitti geesseetiin qarshii takko osoo irraan fudhatin achi qajeelchee kutee akka barbaadde nyaatte akka barbaadde dhuyde kunnaan ta'u kanan naataa jecha sii galee akkasiin na salphifte immoo rabbi duniyaa akiraa isii haa salphisu kanaan ammoo ijoolleen arsii dhufte maqaa nu nyaatte rabbi maqaa kee si haa nyaatu biiznillah sii galee maqaa kee rabbi si haa nyaatu ansi ta'us dhagee obboleettii ya taate irraan tan arsii maqaa nu nyaatteettu fakkeenyaaf yooti waa balleessite mee isa si haa barbaadu paaspoortii mataaqaa wanni qabu filmi namaa itti wal barbaaduudha bar yoo duute gartee eenyummaa kee ittiin beeku yoo balleessite eenyummaa kee ittiin beekuudha kanaafi bar wanni gandaa fi wanni ichirra kaa'aniif diqaalaa haadha kana warroonni ammoo gartee qoosatti fudhatan inshaallah yoo rabbii keenyaan taate isinii gaddu jirus rabbi ol nu garsiisa gadda duniyaa fi akiraa koolirraan cinne yoon dhugaan nuti haqa qabaanne rabbi isinitti hafidu biiznillaahi ta'ala warri nutti qoosaa hartan ishi nu ammoo oromummaa ilaalleeti oromummaa rakkina isiisan laalleeti sa'aatii meeqannatti dawwalte achi sa'a meeqa dhaabbatti kana duraas ijoollee fuudhaatuma turre kunoo tanallee waliin fuudhee bar wallaggaami kunoo ijoollee wallagga baati mooni taati wallagga lixaati kunoo Dubaay irraa waliin dhufaniimi isiitu kunoo isiin natti dawwalelleedha maa walumaan turaniimi wayin isii qofa fuudheen ay waliin neegaa jeetiin bar waliin fuudhee mana kiyya galcheemi ani rakkattuudha amma kunoo adaamatti nu yaamte adaamatti illee bilbila nu jalaa kaasu diddeecha finfinne irraa kaanee adaamaa jala dhufne kootaa nuun jettee jechuudha kootaadhaa nuun jettee sigale kootaa nuun jettee warri kolfitan maal kolfitu hattuu akka sheetiiti dhugaa moomina akkasi ka hattuun bakka hunda jirti kanaaf hattuu ofitti hattuu balfanii gaarii jaalachuun hin ta'u ka ani ka jedhe fakkeenyaaf arsiin hattuudha arsiin nu jalaa hin jenne kunoo ta jalaa tamtees arsiidhaami waa arsii makaatu hine miicayyoon nu jalaatte arsii baa aanaa seeruutii ganda jeedallaati moo ganda maarree kana nu barbaada